Oi, Raju, Raju, wow, Raju, Raju anjiru, Raju lah Raju. Raju, Raju, Raju. Raju, Raju, huh? Yes, Raju, wow. Assalamualaikum. Jirta ni? हाँ jirta. Ada terus. Kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenya ashama hatafuuni akkam jirtan keessanii fayyaadhaa jirra hundu alhamdulillah walitti deebinee jirra bambam jaadhumne jira gaa'e akkasumatti gaa irraantanaa qophii ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufee jira bee nuti alaan jira karaa deemu jira nama biratti deemu jira jira nama jira haga maduraa jira biran dhaqaa jee isiniif himaa ture jira raaju biratti jira imala kiyya imalee jira yeroo baay'ee gaa raaju yeroo inni qabamee hidhaa jiru sanii biran dhaqaa gatiin baasaa jee yeroo baay'ee gabbeetillee alattee jira fiidiyoo isinii maraa ture ni fayyaddaa naan jaa turtanii jechuudha kanaafuu jennoo irraan tana gabbee dhugaadhaan akitti argamuudhaaf deema fiidiyoo tana kanaafuu haga dhumatti daawwadhaan siin jaa haga dhumatti daawwadhaa kalaas irraan tana dhugaan raajuu biratti argamuudhaaf deema jechuudha maaliif akka maduraa jira keenya naaf hin mijoonnee narraallee fagoo jira waan ta'eef imala jechuudha karaa dheeraan deemaa dhufee jechuudha imala karaa dheeraa deemee ammaan tana as geetiin jira ammaan tana ganda sangee akkuma naannoo san mana jechuudha naannoonni galuu kana akkuma ga'een khalaas karaa wallaalee irra dagolee jechuudha taa'ee jira dhufu jiraati yoo dhufuu baate keetiin deemee jechuudha itti dhaqee gaa akkasitti mana tilmaaman ni beeka madura jechuudha qeedan jira siin jee ture akkasitti yoo inni gabboo baatee manatti tirquu adeema kanaaf jecha jara keenya nafaan turaadha nuti har'aan tana guwaasaniin kaayisiniin somnetti jechuudha biratti argamuudhaaf deemu jira akkasumatti gaa mixiyoo takka raajuun fidee manatti jechuudha fidee manaan bahuu namni jettee gaamu mixiyoon dubbatu jirti namoonni baay'een keessan fuudhuu deemu akkamii horii jettanilleen hedduudha kanaafuu jennee waan san hundaa'u gochuudha mixiyoon sun angaruu irraan tana waliin guddisee jechuudha waliin isa kana baddeemu jiru shakkiidha yeroo mixiyoo tana mucaa saniitu itti argimu raajuu wanni jaba san qaala keessan gaddisaadhatu itti argimu seerii itti godhanii biyyoo itti arganii jeetiin shakku jira waan ta'an jechuudha dhugaadhaan irraa adda baachuudhaaf deemu jira jechuudha biyyoon tun jechuudha mishtaa raajuu jaalattee osoo hin taane akka waan gaaddisaan sun gartee siiriidhaan itti argee jechuudha manatti itti argite akka natti fakkaattee jechuudha bakka natti siinjaatii dhaggeeffattoota keenya mee waan kan hundaa'u dhaqeetiin baraageetiin kalaas har'aan tana haabtee deemu jira jechuudha maaliif akka muduratillee hin dheennee har'aa kana ammoo gaama booda duraa san qabame ni gaafi amma gaalammata gaa hidhaa tana isumaatti ittiin deebine waa hedduu ifirraa eeguu qabaachuudha qaala sun bodaadha kanaafuu waa hedduudha ammallee jechuudha waan jalaa hafi fakkaan ilaal guyyaa inni achii boosan tumee deeme tumee achii bee ni beektan jira keenya tumee achii bee jechuudha kanaafuu jenni amman tana akka ajaa'ibatti eeguu qaba wallaahi akka ajaa'ibatti jechuudha eeguu qaban jaa takka nanti gaa dhaggeeffattoota keenya haraas amman tana imala jechuudha haraa imalee hin jira taa'ee eeggadhatee hira mungkin anummoo shakki dhaqeetiin gaa akkasitti walaatti dhadhee gaafadhaati miisiilleen gaa nafaan turuudhaan siin jaa yoomuu nafaan turuudhaan taate waa wallaalu
Kanaafuu achi dhaqeetiin gaanes dubbii tana irraa baree akkasitti addaan baafadha. Tamma duraa gaa wanni akka qabameetu qabame tammas booda gaamman tammee yoo har'isu taate mee waan sana anillee mee mixiyoo san dhaqeetiin gartee akkasitti waan kana adda baafadhee isin wanni jaati iddoo tana akka dhumatti daawwadhaan isin jaati. Kanaaf jecha ana hordofaadha. Amman tana achi dhiyaadhee jiraati. Nafaan tura. Achi kalaas amman tana achi bira gahaatiin jiraati. Wallaa qabbana buuka qabbana. Hayi biyya tana qabbanaa jiraati. Halkan isaan tun zaamaniin deemu jira. Kalaas bira gochuun jiraati. Nafaan turaadhaan isin jaa hordofsoo fi eeggachoota keenya har'a kalaas. Harallee nu sabeen jina harnuma manta dhugaadhaan deemee jira. Saamcaani min qoyyaa minni isaa kan duraa tokko taate dhaqeetiin gaa akkasitti ulaatti dhadhee gaafadhaati. Miisiilleen gaa nafaan turuudhaan siin jaa yoomuu nafaan turuudhaan taate waa wallaalu. Kanaafuu achi dhaqeetiin gaanes dubbii tana irraa baree akkasitti addaan baafadha. Tamma duraa gaa wanni akka qabameetu qabame tammas booda gaamman tammee yoo har'isu taate mee waan sana anillee mee mixiyoo san dhaqeetiin gartee akkasitti waan kana adda baafadhee isin wanni jaati iddoo tana akka dhumatti daawwadhaan isin jaati. Kanaaf jecha ana hordofaadha. Amman tana achi dhiyaadhee jiraati. Nafaan tura. Achi kalaas amman tana achi bira gahaatiin jiraati. Wallaa qabbana buuka qabbana. Hayi biyya tana qabbanaa jiraati. Halkan isaan tun zaamaniin deemu jira. Kalaas bira gochuun jiraati. Nafaan turaadhaan isin jaa hordofsoo fi eeggachoota keenya har'a kalaas. Harallee nu sabeen jina harnuma manta dhugaadhaan deemee jira. Gandallee nuti ga'uutti jira ganda bira geeti. Kalaas nafaan tura. Hoi Raju wow Raju hin jiru. Raju huh? Yes. Wow. Assalamualaikum. Jirtani? Jirta. Ada atas.